waa'ee reeffichaa waraanamuuf dhiisuusaa cuubeedhaanis haa ta'u, shugguxiidhaanis haa ta'u, wasfeedhaanis haa ta'u, qoricha nyaachisaniis haa ta'u, hudhanii ajjeesaniis haa ta'u, ifaa ifatti qorannoo kana irratti kan dubbachuu danda'u reeffa isaas kan arge haadhoo isaa obboleessa isaa alatti namni kan biraan dubbachuuf hin ulfaata. Miti maamme? Of course. Namni mallatteessee achi keessaa reeffa isaa baase kan qullaasaatti soraachee godhees obboleessi isaa guddataa abdataa jedhamu jira lakka. Digalee. Kaleessa gurbaa kana argannee ana jedhi, latii jedhi, Efreem Hambisaa, Lalisaa Mitikuu, Firaa'ol namoota ja'a taanee waamnee teessisnee akkaataa du'a obboleessa ka'ee ummataaf ifa godhi. Reeffa kan argeessi qofaadha. Erga inni ajjeefame kan argeessi qofaadha. Kana ifa godhi. Rizaaltiin maal fakkaata isa jedhus qorattee gaafattee dhugaa jiru ummataafis hunda caalaa immoo haadhoo kee waan ta'eef yoommoo wanti addaa wanti kan biraan jiraate kan gumaa baasuuf dirqamni irra jirus jalqaba irratti siidha. Ittaansitee ummata waan mattaan jedheen. Mitiire? Kanaaf kottuuti ummataaf ifa godhi. Akkaataa inni itti du'e gaafadhu. Akkaataa inni itti du'e dubbadhu. Intala sana dhaqi barbaadiiti argi. Akka inni dhufeen fiigee dhufeetu na arge. Baay'inni nama arfan jira viidiyoon isaas ni waraabameera baay'ee. Interview kana booda akka inni gadhiifamu barbaade baay'ee. Ani har'a akka inni kana ta'u kanaaf hin barbaade. Maaliifi tokkoffaa rizaaltii bira nuti gahuu hin dandeenyu. Nuti karaarraa deemnee itti gorre. Sigalee nama lubbuudhaan jiru yeroo sana si beekna jenneeni har'a munuun argu jennee garaa jabaannee akka warra kaanii naanna'uurra. Tarii immoo akka namoota baay'ee immoo manumatti hafuu filachuurra at least reeffa ofii gaggeessanii dhaqanii arganii waan ture sana hawaasaan ga'uun waan gaariidha kan jedhuun dhanne malee ituu namni hamma kana waan argitan nutti maanuun jedhatee immaa namni baay'een manaan ba'u barmaamme maal hojii manaa ba'a. Hundumtuu mana taa'ee ilaaluu barbaada ka rizaaltii isaa. Sigalee garuu anamma mucaan kunii akkasidha. Ituu waraanamiin du'e ituun jedhes mucaan kun waraanamee du'e ituun jedhes anarraa amanamummaan an maal saatire. An namni gurbaa kana guyyaa 3 guyyaa 4 iyyuu qaamaan hin agarre an eenyudha bakka bu'ee dubbachuudhaaf danuun eenyudha bakka bu'ee akka hiriyaattidha danuun kan inni wantoota beekurraa dubbata malee sigalee qorannoo kana diippiliitti gaafatamummaan obboloonni isaa gurguddoon jiru. Sigalee isaa wajjin immoo viidiyoo haasofneerra. Viidiyoo kanaan amma har'aa kaasee maalirra ga'a inni jedhu uummannis fooloo gochuu waan qabuuf viidiyoo sanaan amma gadhiisee akka du'eet gootanii uummata biraan geessanuu fedha viidiyicha kanan isuun gadhiisiin dura at least garuu akkaawuntiin kun kan koo waan ta'eef kumsaan maaliif immoo feesbuukii irratti hin gadhiisne yoo jedhame akkaawuntii harmee sooraa sana achirratti upload godheef kuni community guideline keenya wajjin miisool godhaa. Kanaaf akkaawuntii kana asirratti baasuun qabdu jedhee feesbuukiin na adabe. Kanaaf at least anumadha. Viidiyoo kan gadhiisu anumadha. Wanti nuti beeknu, wanti maatiin beekan kana fakkaata. Wanti hiriyoonni beekan kana fakkaata.